tole eenyume inni haa korma godhannu kun inshallah afraffaadha. Allahu akbar. Harka baasee jira kunaanis maqaa garee shaadaatiin kuma kudhan kenninee jirra. Garee shaadaa kan akka rabbi gadi dhaabudha. Garee shaadaa Allahu akbar. Allahu akbar. Qilleensaa fi samiirratti ustaada keenya faraa maashaallah. Duree gartee garee shaadaa rabbiin sun shaadaarra si haa jiraachisu obbo. Warri garee shaadaa hundi gartee shaadaarra jiraadha. Shaadaarra namaa fe'ee jirtan. Gantee akkana taatee fa'a sayxaanis kana gubbaadhaan gartee tuuta biraa teesse dhufa saniif rabbi subhaanahu wa ta'ala fayyaa ijasiitiif isaa kennu si haa qulqulleessu bakka siif haa deebisu namni dhukkubsateef ija waan hin ta'u namni ija nama waraaneef gartee namni gariin ija waraanamtee rabbiin nama gartee nagoma ta'a gartee gariin kufee hin du'a bakka silaa kufaatiin san ka isan hin nafne du'atti isa geessu silaa hin gidani baraarama alhamdulillah waan da'awaatiif miti mee inshallah namni gartee rabbii jecha namuma kudhan jiran kudhan gooneetuma inshallah salaata asriiti nutis rabbii nu biraa isiniif haa qeebolu isiniif illee namni kudhan kabirri Itoophiyaa kuma kudhan kan kudha takka jechuudha kudha takka warra kudha takka ashara al-mubashara warra osoo addunyaarra jiranii viizaa jannata akka gisee biyya takka deemtu viizaa harkattiin gammaddaa bara takka Ameerikaa deemtu takka biyyuma hojiidhaaf deemtu viizaa sii kennan takka mana barumsaa iskoolaarshiippii koolleejii tokko sii kennan hin gammada wahin gammadaa bara odeessaa olaankaa bakka san dhaqu warri kurnan ashara al-mubashara kurnan jannataan warra gammachiifamee listiin isaanii akkasitti jirtu sana wajjin jannata rabbi si geessu kasin nambisne inshallah ta'ala eenyume akkuma isin dura gargartee torbaan kutee guyyaa muraasa kuteellee gootanii eenyume ka tokko fara inshallah ta'ala Mustafaraan gareen shaadaa Mustafaraan assalamu alaikum Abu Abudi وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. جرت أستاذ إياك الله أنا أعرفه. فيارتو. قالت ربي الحمد لله. أيكم فياجرت نقوما. والله قالني ربي فاتو. الحمد لله بقى جرات. آمين آمين. اسمه بليتي نياتنا. ربي سيا فيسو. Aku tunggu kuasa kamak jadi. So, bobona jafar doti. Garim gollola dhufa mana kan. So, yani Rabbi subhanahu wa ta'ala barku ala shabaka keessa ni adii magarsiisa isin bira ustaad Rabbi ala hafiz inshallah shabaka bar shabakaan kunis gaafa fadhe akka fadhe akkuma ilma namaa kan dhukkubsatan inni mariideedha shabakaan isaatu Rabbi afi so sariima inshallah namni gartee kudhan jira namni kudhan boo nama 200 fi maali bar kana keessa namni gartee jannatan barbaanne jiran ibiddarraa isa fageessu dhukkubarraa isa fageessu hamtuurraa isa fageessu shirkii fi shakkirraa shurxaarraa isa fageessu mana yaalaarraa isa fageessu gartee mana hidhaarraa rabbi isa fageessu waliigallee waa hedduu balaa fi beelarraa rabbi ka isa fageessu barbaadu jirtanii rabbi isiniif haa laaffisu tokko kan namni tokkoffaa dura harka baasee warri achiin booda dhufu hanqafadhe miliyoona kannatu ajirii jara saniitillee harkatta ajaa'iba teetillee harkattee warra si boodaan dhufu hunda qooda argatta jiran rabbi si haa milkeessu eenyu jirame abo osoo ganda gartee dubartii fi dhiirtee kan walitti caffaran aadaa naannoo Oromiyaa jedhanii kana caffaran akkana itti walaru jiran ilillii fi birri qeerran saafii leencaa fi duree itti haru jiran wallahi ummata haraamii irratti wal gargar gaaruutu warra kanarra gartee tuuta sayxaana santu isinirra jabaadha jiran laa aakhira dhugoomsanii jiran rabbi sinaa kuma kudhan ganama ergaa jette Allahu akbar aasi eenyu Aisha Adamu asii abboon haime tokkoffaa tana cuatan. Reefu if qabdi malee qaammaa. Ndagam sagaleen kibsat. Ewa reefu if qabdee turte. Dimsiin hin jiruusa? Nabira moo kami mee warri jedhan. Akkas amma hin dhagam. Aisha Adami? Reefu if qabdee turte. Reefu timoo kabiraati haaree moo reefu tanaa san jedhe. Okay kanuma feete ati. Mee nuu baasedda inshallah ta'ala. Aisha. Oleh, kalau gamme, ini jirasa nangga dibantu gitu inshallah tu bisa. Aisyah tu baru ni berapa man? Isare fusa ni mau bala masa ni mau kamberati.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. كيرا أبو كيرا سمولين كسينجن نبوه جرتو. نجاكم كيف يوما. ركان الحمد لله. والله اليوم تنبأ. أكاسي. guyyaa hunda suma isin jala taabtaab godhaa bulla ani illee qarshii kuma kurnan amma ergaa fi Allahu akbar. Ustaz Farani bani maal lakkoofsa akka barreessu jiran maasha Allah abboo nutaan hin dubbanne sii dura dabar abboo rabbiin gartee obale maqaan keenya maali waa Najibi Allahu akbar Najib rabbiin subhanahu wa ta'ala aadhatee maal jette ummatiyyaa taakirame isaaniif du'aa gootanii onjirti siriifattee deemte hin kasaarreesin abadan ganda dhugaat deemte ati ganda gartee bara keessan ganda keessan jiran keessa taa'u jirta malee ganda siisa rabbitti haa tolchu harmee tanteebbo sadaqaan tun rabbi haa dhaqqabsiisu isiilleen atilleen tuuta garee gartee nabi Muhammad nuufime kurnan ashar mubashiraa hojii si haa gammachiisu galgala kana caffee jannata irraa taate qabrii isiititti rabbi isiif haa afu ija isiidhaa maddal basar hanqa ilmi namaa arguu danda'u bal'isee jannata isii argisiisu yaa rabbi warra qiyaamaa dhaabi jedhurraa rabbi si haa taasisu gartee jannata argee rabbiin akkas haa taasisu qabrii isiif haa bal'isu atillee akkasuma gaafa addunyaa irraa deemte gartee namni si booda ilmaan kan kee hiriyyaan tante si dagatu rabbi si haa godhu haadhatiin dagatiin abbaa jedhee kan si dagatu ilmoo ta'e hin godhin gartee haati manaa ta'e sin dagatiin obbolawwan kee hiriyyoonni kee sin dagatiin gartee haadha abbaa irraa kan umraa godhu rabbi si haa taasisu hajji irraa godhu atillee akkasuma sirraa godhanii itti milkaa'e rabbi sirraa haa jaallatu galmaan kan geewu rabbi si haa taasisu sadaqaa laphee irraa taate argaa miti sadaquma irraa hata jannata seentubbo waan biraatiin balbala sadaqaa jaamtu jira bar baabu sadaqaa kan jaamtu gartee balbala sadaqaa kan jaamtu jira achirraan seenanii balbala san irraan si haa naqaadhaaf ebbaate achirraan warra irraa yaamamu maqaa keessan yaamne ittiin seen rabbi si haa godhu inshallah namni isatti aan obboleessa keenya Najibitti yaa jira keenya namni haati isaa irraa akramti namni akkuma obboleettiin adaadaan haaboon irraa akramti namni irraan duun hin jirtu biyya lafaa kanarra hin jiru tokko harka baasuu hin danda'u narraan duune jedhee namni yoo maatiin ta'e jiraate akkoo ta'eetitu hin jirre kanaaf inshallah namni qolusii fayyaan guutuun qaba jedhus waan jiru namu wooma himata amma isa bareedaa akkana nalaala kanaas ani kunis woo hin jira والله عندك يا ربنا عافية يا جركين قالتي قبّا كان ولا جرّ ملك كيسا كان رحماني بكا كيسا كينيا لا فيتينيا تروتينيا إيجا كينيا كاليتينيا هون تسيدا وان كامو قالتي أورجانا جرو أتشكس كامنا ما كسيرون رب من فيا قول كلون ما خنو ربي سني فعلا في سو صلاة في إبادة هون ربي سني واجب بسو نقلّم فارم عائشة جرتو السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ربنا بخير خرّيف وتبو كان ما تجارني سقافة أنا أسمع جل جرا لكن البين دبني كان نية كريف نية تجران أنا أول مرة أنا البهم دكتور كده نام براتين سما أيه طالع قلتي نجي بسرعة نما أبشر لين بوسي قلت ربي وبلبل جنة خيرنا كربي تي قرتي قلوا بسلام نامين سيني ديمي بيرز قلتي يتلين قال نيجلو يا ربي كي نرى كي بريجة دبوس الرابوت السلام كان ردنا جاتنا فايتي تو قرتي تناتا جاجلام تمال دكتور برينيا جنامي أيه أبشر أنا في بليتك يا في ماتي خيا بيتي أبغى مناخيا هم دسانيتو سيقون خلو بليتي يا بي أنا ما جرتين لكوب ستي دوهينا كده أبشر أبو خما قرآن جتة متي أيوه dura rabbiin sumaafoo gartee rabbiin fayyaa si'a kannatu fayya qabdaa kannatte gartee mucaa dhukkubsattunaaf kannatte birrii tana obboleettii tan dhukkubsattuuf niyyatte akkasuma atilleen dhukkubumaan jedhamurra rabbi si haa baraaru gartee biyyaan baatana keessatti hojii rabbi isin hin dhorken rabbi fayyaa isin hin dhorken gartee rabbiin isin hin miidhin
إن تدبنا نجاها جرادة إسلام مرة جرادة فياقوتون جرادة عائشة وجين حفصة وجين سمية ورب جنة السياسية وبليتي تبكركم نومتي ربي توفي إسي ويفتي بيكا أتلي تستم تيم بيتا أبو ربين كل ليسي كان أبوه دكوبا غرتي إتنرفن ربي سبحانه وتعالى بليتي قوليسي هاقم مجيسو أكو غرتي رفاعة الأنو تمتكان غم مجوسي كانوا لغي ربي هاقول رحمان كرني ورغري تيك توكي تيمتي mana bilile timiti angkara chajiro ustad ibsa miti ana miti rahman tokkicha isana kharadda isinifin awwada jad harkanan tokko jala qabe duwan de bisu jedani ya rabbi ki yobbarite nyatan fayya isi kannif ya rabbi indan de sa fayya kannif fayyite isilen dalaga harkatte kannama gargar rabbi ato fayya isiti fugarte birrin kadatin rabbi galgalwan sitte isi afi inshallah in fayyite inshallah la basa tahurun bi iznillah garte obsijarin irratti rahmanin karaddu rabbi si afiya garte hunduma keessanu mala yaala sinin keessin dhukkubsattanii abbo nagaan jiraadha nagaan dalagadha biyya teessanii gala osoo dhukkubsanne osoo hin miidhamne qabri nagaan isin haa geessu islaamummaa irratti maasha Allah talamaffaati ati tuuta Aishaati wajjin garte garee Aishaati wajjin tajannat seentu rabbi si haa taasisu maatii dheeti billee inshallah amma si inshallah haadhati jallee rabbiin fayyisuuni haadha abbaa warraa manaa kiyya ese maqaa keessaniin illee birri 5,000 maqaa isaaniitiin illee birri 5,000 asitti narraa fudhachuu dandeessi. Allahu akbar abbo hinda balte ya Aisha rabbi si haa dabalu rabbiin harmee teetiif illee fayyaa haa dabalu jilbin dhukkubin ilkaan dhukkubin ijjin dhukkubin qaamni siin deefin jabaattee ibaadaa irratti laaftee gartee irraa gartee ceephoo ibaadaa rabbiin godhin gartee hanqa namni gartee dhamu rabbi siin taasin aqli isiidha rabbi irraan fudhatin jabaattee umriidhaan tan jiraattu gammadduun jiraattee akhiraatan gartee duutii sitillee tan isin gammachiiftu kan dura deemuun beekanii garte khagammachiiftu la ilaha illallah deemtu rabbi isiniif haa godhu abaarsaa miti bar du'arratti walii kadhachuun rabbi umrii isin haa dheeressu hortee teessan ilmaan keessanitti agartu rabbi haa taasisu akko warra jedhuun rabbi isiif haa heddumeessu rabbi fayyaa isiniif haa kennu mana keessan hunda warra maatii teessan keessaa du'e rabbi rahmataa godhuuf kan jiru gartee jiruu dheertu umrii dheertu fayyaa fi imaan irratti rabbi haa jiraachisu siif haa dabalu hin dhufna gar tokko dhaqa ummumas akkasii inshallah waan nite sadaffa gote lama sadi gote mashallah rabbi sirra jaalatu Aisha teeni mashallah ayya bibi kiya ilham Ustazi gaafa dhadhiifa waajjibu fakka akkaawuntii keessatti erga maqaan kana ijaan maqaan santi manadu maqaan mee maal jaan maqaan asirra jiraan Dire Tibeso ya isuma hayyee haa Tibeso asumaanu warra biyya takka waliin jirtee irraa fudhachuu dandeessaa santi Aisha tana follow wal godha warra biyya kana jiru rakkoon qabu warra biyya kana jiru rakkoon follow godhi lakkoofsa kee kan niif amma dubbise Aisha dubbise naannoo kam jirta yoo santi wal dubbisa inshallah follow godhi lakkoofsa ergifamu tole eessaamni wal godhan kasu ilhami mo eenyu kan dubbataa jiru beeyne eenyu wal dura dhufee yaa jamaa qaama biyya galu kun illee gana asitti deebi'a gana birri asii namaa kennine achi galchidhaa fi amana jaalaatu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa alaikum salam ustaz dubbadha Maalesh sassaammadhaa booddee keessaan dubbattu namni ani iyyatu iyyaa barbaadama. Keessaan akka galu bakka bitti akka galu yaartuu haasoftanii bareeda saammachuu wayyaa. Namni tuusi jedhaan bahin inshallah barakallahu fiikuufa. Mee bakka takka kadhanaaf inni afuraffaadha eenyu inshallah mee inni afuraffaa kummoo godhan kan ana afuraffaa kan shanaffaa lakkoofsa barreeffadhu ani afuraffaadha jedhe ani shanaffaa ani ja'affaa torbaffaa waa'ee walii goona jiran halkan wasa tollee illee jirtan achi asrii nu bira asri achi halkan waa tolte iddoo waan lamaa kanatti rabbi subhanahu wa ta'ala isin amil kaisu halkanis halkan jimmataati bar jiran subhanallah ayye ilham mal jette dubbadhu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. alaikum salam warahmatullah Alhamdulillah. Agar bini nagam sagadan ke والله ما في صوتي نجرت Basi rikola da basi balisa kan ilham.
Hawaasa hojjira barra sagantaa akkamitti turan jaara. Okay. Sagantaa akkamitti turan jee. Sagantaa gargaarsaati obboleettii takka mucaa ija miidhamtee amaliyaa sarjarii godhachuu qabda jedhanii so sanii birrii guddoo gaafatanii biyyaan baa keessa jirti mucaa gara islaamumaa dhuftee waggaa muraasa dura yani rakkattee kanuma birrii oli guruu jira akka lengaddaa fi har'a inshaallah. Ayya inshaallah gargaaruu qabna ni gargaara inshaallah du'aa illee ni kadhanna. Abbaan danda'ee gargaaruu danda'a gargaaruu abbaan danda'ee hin gargaarre immoo du'aa yaa kadhatuu fi inshaallah waan rakkoon tokko hin jiru ustaas keenya. Inni iyyattaa waan iyyattamoo guyyaa biraati. Gara biraa dabara goose. Ayya inshaallah anillee arge akkaawwantii illee ni fudha. Amma rabbiin gargaaree ni gargaara inshaallah abshir. Okay tole eenyume inni haa korma godhannu kun inshaallah afrafaadha. Allahu Akbar. Harka baasee jira kunaanis maqaa garee shaadaatiin kuma kudhan kenninee jirra. Garee shaadaa kan akka rabbi gadi dhaabata. Garee shaadaa Allahu Akbar. Allahu Akbar. Qilleensa samiirratti ustaada keenya faraa maashaallah. Duree gartee garee shaadaa rabbiin shaadaa irra jira achiis obbo warri garee shaadaa hundi gartee shaadaa irra jiraadha. Shaadaa irra namaa ta'e jirtan. Kan kabatin kuro surah kabar dalam akaunti jechuun insyaallah. Okay, namni tokko barreessu jiru. Hawwii wallaggaa jira. Okay, warra asirra gartame abdii isinoo warra asirra gartan inshaallah jara kaanis carraan kan hinaame. Inni shanaffaadha mee. Umaroo. Yaa jamaa dubbadhaa malee maaganaa nama shani moo? Ani kaata waliin geessanii seen. Waliin hedduu godhani hanumaatu amma kana godhe malee. Aywa. Yaa jamaa ol seena barakallahu fiikum. Barakallah. Mee abdii sin dubba warra dubbanne bas gabbuusa inshaallah rabbi du'aa nama godhani jeela amina jedhan. Umar. Maal guyyaa wangeela lallabnu seeni mo jamaan. Jimma. Sumayya Rabbi afayese amin yaa nama ija qabdu jabaatu kennatu ija waan itti qoosan miti rabbi sii kenninaan itti bootee teessee komantii dubbisaa harta ittiin teessee nu laalaa jirta rabbi naaf yaa keessirraa fudhatiin waa afur otoo sin yeroo seentan takka nagalchaan jedhin lakkoofsa 5 irra jirra kan 5 barreessi yeroo 5 lakka 5ffaadha habarree komasha qodhannu kan jaafaati akkasumatti akkasitti deema lakkoofsa jala deema inshaallah kamera gaafiif Assalamu alaikum. nagaan siifaa ta'uu akkam Meerani kudhanii galchaa fi baay'ee saawwanatti tolu. ayyee eebbifame rabbiin furtuu waa hundaa si harkaa kaa'u rabbiin gartee fayyaa siifaa kennu hin dhukkubsatin atillee obboleettii tan ta'u biyya jiru san rabbi si haatiisu birrii kan kee bakka irraa baaftee baankii waaqayyo tokkichi inni jiraataan kan namaa kennu kan namarraa fudhatu isaa siifaa dabalu fayyaadhaan jiraadhu maatii tan ta'e keessa biyyaan baatitti illee galatoomii hawwiteen eenyu wal faroo godhaasan tiisiidhaan akkaawuntiis kannaa fi hawwiin birrii 10,000 jettee tan 5ffaa rabbi si haa eebbisu qabeenya kan kee keessa barakaa si haa kaa'u maashaallah inni 6ffaadha mee ni jaafaadha hawwitti aanee jaafa Hamza abirat jimma ayee jimaadha moo jimma kam Assalamu alaikum. waalaikum salaam warahmatullah burqaan keenya isa jaaffaati ati torbaffaa jima yee torbaffaa jima Jirsari sheekha keenya akkam jira? nagaa alhamdulillah Bareeda wallahi. Akkaawuntii kun Itoophiyaadha. Itoophiyaa yoo biyya isiin kuwait biyya arabaa tana jiraatte illee gargaaruu ni dandeessa yookaan gara akkaawuntichaati Akkaawuntiin Itoophiyaa irratti galuu ni danda'a. hin danda'a Ayyee anallee obboleessa kan koo magaalaa du'ee jira bakka du'aa inaaf godhaa inshaallah akkuma shan Itoophiyaan hin gargaara inshaallah. kuma meeqa Allahu Akbar.
Meeqa jedhe Ustaad? kumashan Itoophiyaan hin gargaaraa jee rabbiin. Rabbi si haa dabalu. Inshallah Rabbi si haa kennu. Obboleessa kee Rabbi rahmataa godhu. Sabrii fi imaana siif haa kennu. Takkaallee mana Rabbi warra garee shahaadaa kana hedduun itti gammada hedduun hordofaa garuu takkaallee mana sagalee hin beeku. murtoo fi ammallee hin dhiisin inshallah. Shahaadaa irra jiraadhu. Obboleessa keetillee Rabbi rahmata isaa haa godhu. Qabrii isaa isaa haa bal'isu inshallah. Rabbi fayyaa kan jirana godhaaf inshallah. Tole tole abshiru. Rabbi fayyaa Rabbi haa kennuuf inshallah biiznillah. Ayyee maashaallah galatoom Rabbi fayyaa siif haa kennu. Atiifillee fayyaa si haa kennu. Rabbi shahaadaa irra si haa jiraachisu. Maashaallah. Ayyee tibbeessoon keenyame inni jaaffaa tibbeessoo. Eenyu burqaa kiyya jechuun burqaa. Assalamu alaikum. Burqaa. Waalaikum salaam shee burqaa. Akkam nagaa. Nagaa abboo. Alhamdulillah. Ani lakkoofsa hawaalaan ergaa lakkoofsa fi maqaa nama saniitiin barbaada malee hawaalaan ergaa akka wanni tiraansfera godhuu hin danda'u. Okay hawaalaa yookaan okay. Lakkoofsa fi maqaa guutuu na gaafata. Yookaan anatti ergitaayyee warra kaan ijoollee takka tanatti ergitee sin jirti. Ani biyya takka jiru naaf biyya adda addaa jira. Okay. So kanaaf akkasii. Okay akkam ergaa. Ustaad Farhaan. Asaantiin ni qabdi qoe. Asaantiin qabda la kunsa. Asaanti. Namni irra jira namni qabdan keessaa na barreessaadha akkasitti ergaa bishallah. Ibsaa kana wanni godhi faloo godhi eenyu. Walirraa qabna ustaaza walirraa qabna. Okay kan ni fayyee isa jaaffaa. Bareeda keessaa ibsaa keessaa na barreessi akkasitti inni ergaa bishallah. Rabbi haa fayyisu. Ayyee baarakallah akkana. Tole. Ayyee ni torbaffaadhaame inshallah. Ayyee saddeettaffaan balbala saddeettaffaa jannata. Ayyee burqaako. Jaanii mana Rabbi si haa kennu deema. Akkasii mee inni itti aanu mee gaafa jannata barbaadu yaa jirana. Mani gaarii ganda feema soo ta'aa jannatan barbaadu. Naam. Amma galcha keessaa rasiitiin argee jira. Amma viidiyoo beebbaleessa keenya. Najib abboo Najib si haa milkeessu ammumatti godhe ammatti siif haa kennu milkooyteeti abboo. Khayri balbala sharri hunda sirraa cufee amma galchite Rabbiin galgala kanarraa cubbute hunda sirraa haa dhiqu yaa bibiki jannata irratti galmee isaa irratti siif haa barreessu sirra haa jaallatu maashaallah dhiira jechuun warra kanaati waan wacada seene warra guutu wa'awfuu bil ahadi jala Rabbi ballama seentan guutaa jala warra isaa Rabbi si haa godhu maashaallah. Ijoolleen takkas ergiteen irratti erganii jiran barii fuguggii fi mucaa tokko hasaa'ee basaa haxanaa jiru. Abboo nuti isaan hin beeknu maqaa tokkidhaaf beeknaati. Rabbiin isaanii beeka bakka isaan jiranitti isaan hatiisu bakka jiranitti Rabbi isaan hin hambisini isaan hin hongeessini Rabbi irraa haa jaallatu. Hanqa kannatan hunda keessa Rabbiin dachaa yudaa'ifu liman yashaa abbaa fedhe dachaa godha. Rabbi dachaa isin haa kennu boo iccitiidhaan kannetan kan dhageessan hundi keessan maashaallah. Allahu akbar kan fayyaa Rabbi isiniif haa ta'u qabeenyi isin kannatan kun. Hayyee Shamsu Shamil Hassan Sifan Ramadan. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Jirtu abboo fayyaa Rabbi si haa kennu. Alhamdulillah. Akkana maal dhabne. Wallahi. Anillee waan saambarre oduma seenti kennu gammade gaafii tokko. Shamaroo makka seeti. Gaafirran jiru. Ustaz wallahi waan hin cinqamaa jiru takkatu deebi'ee. Cinqii Rabbi si cinqii fayyaa daranii jirra. Maali gaafiin kan kiyya? Amiin inshallah. Isinillee cinqiin addunyaa fi akhiraa isinirraa ka'u. Hayyee. Anallee amanaa addunyaa fi akhiraa jettee mucaa godinyaa koo tokko asitti ni kaa'edhameetti. Waa inni kaan fidde emmati. Meeqa gootu lakkoofsa kiyya fudhadhu. Waa inni kaatiif xalaaqaa kana dhiise lakkoofsa kiyya wanta irraa fudhadhu. Eessaa fudhadhus? Ustaad eenyu assantii tana faloo godhi sumatan. Gargaarsiisee jira isiin ni qabdi lakkoofsa kiyyaa sii kannitu. Godheera ishee maara. Okay sii godhi obboleetti eenyu jaadhu qubaa isiidhaaf gargaarsa jira torbaan kana guutuu. Inshallah. Na gargaaran. Yoo niyyatti ati niyyadhu sii gargaari. Warra walii keessanis Rabbiin walitti haa deebisu.
qabde sifun. Amin insyaallah. Oke. Ifan Amin. Sime. meeqaf qabdi. Rabbi alafis wallahi. Amin. Meeqaf qabdi je meeqa siyaab meeqa barreessi. Me Syamilis dubbisa. Dia sih kan dalam kena ya. Inshallah abshir rabbi saya akan abshir ma. Amma isin tatalaka sanitti wajar sajarti wali ke sanitti ejja. Rabbi Awan redu fi amana wa ibad edu mana sifat tuki ke sadia marakana. Isis video chini ti akasitti wani gona inshallah bismillah. Hayya. En me namna kanu jala be jazakallah. Shamil Ustaz Farhan yoo jedhu video baanii akkamii mana waa uwwisan inshallah. كذا ورا عصرية نبراي سيئة Ani video ورا سيئة جال جوابنا amano isu minta ya. مال قرآن muka Ustaz Farhan Quran muka gotani boka shiddatan diba La ilaha illallah. Rabbi sinani. Kuno gare shada kuma kudan galce jira. Amma magana sai shada ne. Konkolaachisaa jira sanii video ba'uudhaan danda'e. Karaarra jiraane. Allahu Akbar. Masya Allah tabarak. Ya jabaadha Abu Muazi sinin darbiin. Abu Muazi fi bokka caamsa keessa roobu tokkuma daddafaa dhufa du'a isaanii seetanii hin argatanii linnaaka. Olgasha nama Gote bona fi ganna ayye eenyume wallo akan ollon biyya ko akasi Ahmad eenyumanu Ahmad ya atak abshiru hin kodhani bar hin qabna raati umaan dhufini fi garii wanta fixate birrii ganda fe masoota bira fite rabbi sana garu waalaikum salaam wa rahmatullah wallo Kam jirta sheega. jirra alhamdulillah asaa kana dhageesse immoo dhufte Amamaan dhufe. gargaarsa wayirra jirra inshallah mucaa takka obboleettii keenya tana gara islaamaa dhuftee waggaa muraasa dura ijaa dhukkubaa ija amaliyyaa sarjarii godhachuu qabda jedhanii wallahi akka malee rakkatteeti gara kana dhufte nama duraan dalagatu birrii hunda fixatte nama ijaan fayyaa qabu namni fuulaan bareedee ija tanaan bareedaa bare subhaanallah rabbi ija sin duraan fudhatiin inshallah hunda keenyaa gargaarsa san inshallah kuma kudhan namarraa goru jira achi olillee kan achi ofeetes la yukallifullahu nafsan illa wus'aha akkasi warri dhageessamme inshallah Ahmad atoo jirtu ummanni garuu mongeelaa seenu jira don waan nuti godhu jiru kana qoon qabu bari yaa salaam jarana waan godhu jirtan kaa'amma jirtan 330 jirtan wallahi so birri kuma kudhan kan itani qaata sirra dagale borumti walitti deebu guyyaa bira dhufu mee nama rabbiin hojii itti kanne kan birri akkaawuntii Itoophiyaa keessaa takka manaa qabdu maadaam bira qabdu rabbi heejal harka qabadhu narraan fudhatiin jira yaa rabbi na nyaachisi birri na nyaachiftu ta jannata na biddu ibiddara na fageessu jedha haradda degalle in qabdan arranka kun silaa godhee deemuu danda'e subhanallah birri kuma kudhan mee namni kannatu inni saddeettaffaa ka jannata isaa kadhan ibiddarra isaa magamsachiif gartee sadaqaa barakaa ka isaa godhu kan irraa qeebalamtu kan aafiyaa kan riskiidha kan maatii keessatti fayyaan jiraatu ka imaana isaa gartee itti kadhan hin jiru namni saddeettaffaa mee dilli kun hundi jannatan fadhu enteenuu kiristaanii jannata jedhan jireenya mootummaa waaqayyo jedhanii hin barbaadan yebbo ما أصابكم يا جماعة الخير ما لو نمني آخر تكن ولا خرجون بري توبيا تبرزانو بري برو نمني سيركا بربديس ميكاتو جنا نكما ميكانتا كما نبى ميكرانيات أبرو دفعت كوزي دوريان سي جنا جوالا تايس رافيتو خطا كاس جنا جنتي سرافيتو وان ربي برو الخاية تنبر ريرميني في هركي سامتون واتك تندك abdubar وان ربي برو تول دبر فانتو تين جرا ابن محمد وأنا مركز سير كجرو كيتيمتي والله كيتيمتي so جرام دبتو ورخان ورسين تاني دبتني نجاتو رياض اوكي سديتفا شانت تدبلي جت أبو عائشة ربي تيادة ولو فجاتن
والله لازم ربي هذا والوف نمني وان مئما صدق برته بر والله لازم رأي نرفت النبي محمد صدقان قبين نما نرفت بر والله إنك كاتب الرتي صدق الله دم قصل مال جلني بر والله وجوا صدقان نرست أبدا إسي سديت فاجت ماسي بل جنة سديت نران کرتے si hagal tu jannat abbo jannanni si nyaatini jahannam si jannanni si nyaatu bo jahannam si nyaatin jechuuki garte jannata keessa qanani Abu Sabraddinis dhufe gara isa dabarsina bakka assalamu alaikum dibbala mahamali najatu riyala mo dinara mo dolara mo qarshi G5 in kumashan jadebo wana makana follow alaikum salam birri isa najatu akas ya jala Depan maninda barsaf real azudi masyaallah mekata abbo barreisa sagala fati kurna farra mo mali sagala farra sine kurna fada Rabbi subhanahu wa ta'ala garte warra kurnan jannata qurata kan jannata jannat sayagal fayya sayakanu tagal mange rabbi sayagalu qabenya khaysa siyadisu tanyatu birri tanyatu rabbi sayakan tanyatu miti tanam nisra nyatu miti atlen tikananitu jannat rabbi timbita titinu fatte tinyate tingargarte o fingargarte garte qabenya sibira kute garte allah ke tifrake tingargarte rabbi sayatas inshallah ala qabenya rabbi sayagalu ما شاء الله أي جزاك الله عمري نور إرادو نور تورينا هذه أما مت ما يرجع إن شاء الله ويوم خان الله ما صديق كيس تبارك الله فيك أيه بقرفتن ما إن أبغى سبر الدين تبردها السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله قد سبر سبر الدين بكرة تقفنا في السيستم قد ده Kami rada barsina أكاونتي مو إيزا كنت إيفانو وين إبصار إيزا Akanti resan nargai أسنتي كنا لا نجنا سيدنا فلو قد أسنتي إيش ما غرغارو جرو بليتين أسنتي جرتو فلو قد يعني تين نجوتان ريال فلو قد أكاونتي ما خنني إن شاء الله كوبي قد سنتي قد ربي ورقل ربي أتاس ما شاء الله أبغى سبر الدين تبرد Ji sedih tangan jadi terang tu pada kamar Ustaz baru kota jalan amma riba aku masih batin shuna gare bangga kata amma reda dai jadi rias gala khebo haradi ma dalaga ina mol sene dai kama shan kurantura terjadi saat ini lalaba insyaallah मैं हमने करते हैं कुड़ा तक्का फारा इंशाल्लाह बिज़निल्लाह कुड़ा तक्का फा रब्बी सिन राजा राजू उमने तक्का तक्का बर्रेफा जुराती कल चाहा इब्साफा नो इसे देमंसा अब दी होत तो ये इन्हों तक्का तो कोर बर्रेफा तो सलाम सल्लल्लाह बड़ा अमगल चाहा सलाम Ya jamaah, tawar tak ergatan kan udah sini galca gargars. Ali yang ada assalamualaikum di kesana. Ya boleh tanya tanah berah. Ini tak kata kabar kata. Sinal bure. Bure tu buat unjuro. جماعة الخير أيامي علي اوكي ورّاك سنتين سنين بعد ما نلبن صلاة هي سنجر روتي ماري نلبن من
argattan isin galcha kami sumberan saat di meri ramo anggam tertansa asra Kamal Gafin miti ya jarah kan sedekah guru jerah